قلبي فكرنا اعتمو بمخلوق مدنا بريد ما تولك تمو سيدي هي نفس مولساني سكامين dhugaa akka islaamaatti yoo jenne taate kaalidoonni akka islaamaatti yoo mul'ataate shamarra tokko fuuchuudhaaf shari'aan islaamaa maal nu ajaje kana keessa biyya waan shari'aan islaamaa nu ajaje keessaa masfartii lama sadillee kanirraa masfartii xiqqoo tokko kan guutu biyya kana keessatti ni argamti shamarran fuudhaaf heerumaaf biyya kana akka shari'aan heerumti guutu jira jedhi mal heerumti guutu jira jedhi malee kan dhalama heerumti masfartii kana guutee dhaqee fuudha gaafatu jira jedhi. Dhiirri ni jira. Maaliif haadha warraa ofii yoo fuudhee taate jiraachisuudha kan dhiiraa jiraachisuudha. Amma haadha warraa kiyya natu jiraachisa malee siin naan jiraachisu. Haadha warraa kiyya hin dalaltu. Okay, nan jiraachisa ani. Jettee amanuudha ani amma kaadhiti haadha warraa isaan jiraachisaa faranjii fo'aani haadha warraa keessatti jiraachisa fuunaan jechaadha. Gaafa fuutu immoo isii akkamii fuudha. Zabanichatu dhufe gaafa farajii waan biraa nutti fidaa jira obboleessa kiyya dhaggeeffadha. Amma haala nu itti jirrutti waliin gowwoomsinu jireenyuma keessa jirru ol beeyna nuun didu abbaan fedhe biyya faranjiisa jiraatu abbaan fedhe biyya arabaa isa jiraatu abbaan fedhe Itoophiyaa isa jiraatu yeroo ammaa keessatti jireenyuma mo'achuuruyyuu ba'aa cimaa ta'ee jira asirraa bakka inuma jiraata namni uffata nyaata hin dhugna malee jireenya fuuldura keenya akkamitti tolfannaadhumaan tigilii keesseera namni jechuudha si galee namni karaa haqaatiin deemu yeroo ammaa itti jabaatamu ittiin jabaatu deebii kana naa deebistu yoo shiran xaxne yoo waatti makne kuno maaliif buubeen maal dalagaa jira amma kuma 15 ekelee biraan qaba kuma 5 asiin qaba kuma 5 ekelee na nyaate isa kanatu jira obboleessa kiyya namni konfidensiidhaan as ba'ee anku kulluudha. Kana irratti immoo okay tafaddal ayyee na dhagee jette koy na dhagee jette dubbadhu bireeti Sofiyaatti fuuf Sarajii reengadanii akmaltu maal jedhan sababa namichi du'e irratti du'e ka'ee jedhamu rusan irratti kiraayin manaa iyyuu nutti waddadeera nyaanni nuu nutti wadde. Ati qoosaadha itti haasaa nu dhaabsifta amma qoosaa guutuudha itti haasaa nu dhaabsifti jaan jireenya nu jireenya taakalla. Maaliifan nutti deebite jedhe. Amma faraji dhagaila amma faraji ijoolleen gaafa abbaa manaadhaan wallalan haadhaaf abbaa biratti baqachuu baqa gaalidha haadhaaf abbaa biratti baqachuu baqayyi mana jaarrataa jiru ijoolleen amma gaafa siin wallalan mana ofiitti baduudha mana ofiitti badde jechuun immoo assa dhibee namni jin bukkeedhaan waa lama sadiitti naasaa jiru gidduun dhaqnaan bade dubbiin durbita sakeddii keessaa beekta. Rakkisaadha. Fu'e aadaa Arabaa keessaa maaltu natti tola beektaa fu'aadhi. Isa kan firaa isa kootiitti deebi'aara gurbaanni fira fuudhaata jira. Yaa la. Isa jaalala qoy. Aan aadaa Arabaa keessaa wani naa gade fakkeenyaaf kilaasii lama qaba ta'anu lama fuuchuu irratti wala dhibana ta'u yaada dhuunfaa irratti wala dhibana ammam yootume ammam yoo wal rukutanii mana jalaa qaxxalee geesse mana sodda. Mana geessanii qaxxalanii geessanii balrii mana jiraatti buusee deebi'a. Walloliifni akka jiraatu inni orgalee dhiisuudhaan beeku jedhe soddaa jechaadha. Aadichi baay'ee namatti tola kan keenya gini manatti yoo wallolame yoo wal rukutames moofaa si fudhattee gadansi lakkisa. Lamuu mana kanatti hin deebitu. Manatti maal qabda? Endere. Maali aadaa qabna? No. Nus aadaa qabna bara hin bade malee. Eegasii koo la kaanidoo aadaa qabna bara. Keenya eegasii gizee wallolanii jedhanu mana haadhaaf abbaadha itti dhagaye. Gizee sinne teettu abbaan galii bira buli yoo si ajjeesu borgana manna feesii dubbadha jedhe. Shuuf galii mana kee buli yoo inni si ajjeese illee si ajjeesu bira bulchan bara. Qoyka galanii immoo dhuftee abbaa bira bultu abbaa manaa bira buluun sodaatti gaa miira keessa waan jiru ollaa bulti akkasi aadaan isaa. Ollaa jechuudha kabajaan achii dubbatame deebi'a inni amma garuu ijoolleen sodaatee isa sana haalatti guddanne beeyna miti ofiin mana jaarrata kunoo daraddare maaliif ijaartaleettu fuuchuu fi heerumuu fi hedhiinaa gaafadhume warra mana jaaranu kanaan nu fuuchuu fi jechuudha rabbi fi heerumuu keessaa nu haa baasu jabaadhaa carraaqqadhaa yaa dhiiroochee qalliin kalladinaa. Dhugaa rabbiiti inni kunis waan ajaa'iba rabbiiti waa'ee intini baay'ee salphina beektayi heerumuu keessaa rabbi nu haa baasu. Isinin heeruminaati dafaatii duuniyaa keessa. Amin. Mureen gata malee hin heeruma.
Mureenga tu malee fuega amma adicha sa turitti deebi'e muka bagaa fuedha kabajaan fakkeenyaa fi gaafa maatiitti galtee Ma amantaan koo aadaa bareedaa kun deeggaran beektus amantaan islaamaa aadaa bareedaa. Affeera koo dhagge dhiifamaa wajjin fu'e koo gaalaa addee dogongorri jira jenna beektaa somnee bareeda jedheen deema. Ijoolleen ammaa jarjartuudha manni kun mana kee miti baatee jennaan hin deebitu jedhu qoyisuufi Dadagee waan takkitti afaan kee dammaan qabe. Kan keessan qofan dubbatini kaa habiibi keenyarraa xiqqoo asii xaalle yaa ragaachuu. kan jirtanu dubbadhaa nama sadii jirtu. Maaliif beektaa hani waa'ee keenyaarraa amma beeku dubbadhee isin keessan itti fufuu wayyaa. Dubbadhu kaanii dhumamee dubbadhu wantatti maal si kuuyite dubbadhu baas. Isiin naquutte suni si akka tamma itti namni kun beektaa gaalaa akkuma jaalalli jiru jibbaan jira. Guyyaa hunda akkuma guyyaan hisqii guyyaan gammachuu jira gaaf tokkos xiqqoo mufiin jiraachuu mala sii gadee garuu mufannaan kun gaafa dhufu namni jaallatee miti otoo akka kooti ani jaalallee koos haadha warraa koosi jechaanii miti nyaara ijaa kanaan gisee tokkitti akkanatti mufachuun barbaadu sii galee gini gaafa Ituudha jedhati hawwii nama hundaati jedhi. yaa kanaaf akka tamma jetti namoonni keenya gaafa walitti ba'anii akka ammati jette totu deebii abbaa manaa keetitti deebii siyaa ajjeesu jedhame yaada gaarii ture amma garuu ijoolleen sabbana kana akkam akkati jette gaafa sinnatte ammana isaatiin deebi'u inni soo isi hin deebi'in silaayyuu maalitti godhaa miti shamarrantu lafa dhibdeemu kan jedhan baay'eetu jira isii kana dhiisaati gaafa turaa. La jechi kee bareeduudha obboleessa kee dhaggeeffadhu. Waan namatti kaaste irratti isiin ammaatuma isiin baddaadhaaf abbaa bira irratti haatiniif abbaan ishoo baga dhufte jedhu biyya biraatti ergachuudha. Sittan hima. Kanas hin dagatin. Dhaggeeffadhu. Eegasii maaliif dhaga'i amma fakkeenyaa waggaa 3 haa galaggalteetti ta'a. Asiyaan siif kennina. Fakkeenyaa waggaa 3 biyya Arabaa turtee haa jennu mucaan kun. Waa ergaa turtee jireenyi fooyyeera galtee heerumte. Deebitee bamanaatii walolta gisee sinna jechuun intiniin qaxxaluu qaba jedhu baankii beetiin keenya qaxxaluu qaba jedhu gara sanatti dhiibu malee gara jireenya siitti hin dhiiban kun haqa lafa jiru wal dagachiisuun barbaachisu jiru. Isa heerumeeyyuu kan amma yeroo ammaa keessa janajjanee akka jarri wal lolan godhaa jiru ga'ee qabu keessaa obboleewwan wanta adda addaa. Baay'ee ibboo kanaa wajjin hin rakkatinii waggaa tokkotti itti hojjettee dhuftee nus geeddartee ofiifis geeddaramta warra jedhee walitti natu jira jechuudha. nama soddaan fu'e dhiifama naa godhe fu'e ko yaada gaarii fiddee barate wallahi waa biyyaadha aannan wal obaaste gurbaa ilma natti taate wallahi qoy yaada gaarii fidee jara tokkotu wajjin turan akkama fu'een jedhe obboleessi dallaala biizaa cireena biyya kanatti nama wazzaa biyya laa kanatti awurooppaa Awustiraaliyaa maal dallaala inni beektaa warra mootummaa kanaa walii galee akkama fu'een jedhe warraaf abbaa manaa wal dhabanii gaafa wal dhaban maaltu wajjin si cinqee edaa inni la kuchisuufi nu heerumsiisuuf hin seeyan nama haadha ilmoo jechaadha tarii ijoollee naannoo eegaa eegaa ilmoorraati gaafa obboleetti kee baastu fuwaadhi ilmoo kanarraa yoo baate maal taate gideessi akkam jettee yaadda gaa yookaan akka ilmoo sanarraa fagaanne nama biyya keetiitti heerumsiisu yoo kanan ta'in immoo dirqama obboleetti keetii faluu achumaa baasuu dhiisu an akkanatti yaade ginnawuma naannoo keenyaatti heerumsiisan si akka tamma jette edaa isaan sidaa Australia, Europa, Asia, Arabia, Arabia, kan ada nama cicira visa cicira ni erga abi jiru. Eda sampai akka tamma jadi wana tete via ada kena tito debar. Kisian jadi asto toki dokter lagi kisian na kusi. Kuna ada baru itu mau biar agak begini. Kuna ada baru tirin. Ija kau tu baju di demo isi dah. Jadi isi kade baju dah cicara. Sakit segala ni jodoh ke jaga Ma abalu suno abalu obboleessi visa nama mura akka kanatti baama naan jedha baasee ilmoodha obboleessi erge jechaadha. Kanaaf dhugaadha waan fu'een jedhe fan jedhe. Yaadni kee gaarii waan akkasii ni jira. Waan akkasii ni jira. Ammoo immoo maa inni beektaa yaa koppii linkis godhaa fi ammoo maaltu jira seetan obboleewwan keenya. Ijoo walii galtee wala manuu akka manni jedhe. Amma dhagaa dhaqee namni biyya irratti wanni baay'ate maa inni beektaa nama waa qabu talee heerumti ijoolleen waggaa tokko wal loltee miliyoona tokko fudhatanii ba'uu fe'ee jira. Waan akkasii dhalate amma immoo baay'ee isa amma farajii jettee kaate dhiirri yoo heerume duwwaa ba'a biibi shaantaa fudhatee ba'a dhalaan bu'aa qabdi iyyuu shaantaa yoo isaan shaantaa fudhattee baata yoo qabaatte
Ani reerumti immoo akkasumatti konfiidensii qabdi. Amma garuu kan shamaraa Gaafa soddaan dhufe galmeessitee raabu qoyga. Yaa. Ishuan anamma galmeessee akkamitti warra koo fuudha. Maal warra kootiin jedhamoo nan biteen jedhamoo maal jedhee ta'uu galmeessee fuudha. Rakkanneen. Maaliif qaalii dhufe? Ilaa amma Awurooppaa keessa maaltu jira? Awurooppaa keessa maaltu jira? Awurooppaa keessa waa sadiitu jira miti. Fuudha kontiraataa jira. Fuudha hojiinis kontiraataa hamma du'aatti hamma umriin kee soorata baatutti hojii kontiraataa jira. Fuudhas hamma walitti dilloomuudhaaf kontiraataa jira jechaadha. Kontiraataa kana keessaa isiin yoo didde taate isiitu maallaqa sii kaffala waggaa 4 dhiiran tuqtuun heerumte waggaa 4 booda dhuma jechaadha. Waggaa 4 fayyaa teessi heerumuudhaaf deebiftee jechaadha waggaa 4 gibira immoo sii kaffalti. Yoo si diddee gibira kaffalti. Sii kaffala siiti. Biyya dimokiraasiin jiru jettu miti mirgisa maranii eegama jetti miti no qixxe. Yoo inni dide immoo dimokiraasiin dhibbatti koo amantaadhu kan diigu dimokiraasii jechuudhaan bara. Fuad. Ani immoo waa xiqqoo si jedheen deema. Eeggas laatiin dhaggeeffatu bara beektanii yaadni keessan illee yaada gaariidha. Yeroo tokko beektanii jaalala keessatti wal amantaanii fi wal hubannaa yookaan immoo jaalalli qulqulluun barbaachisa. Jaalalli qulqulluun hin jiru taanaan bultiin warra wal fuudhanii yookaan immoo hin diigama jechuudha. Tokkoffaa ani waan tokkoon waan dhiyeenyuma kana waan mudate wayii kaartoomiin hin ture loluma kana keessaa abbaan manaasii walitti dhufeenya dheeraa wal fuudhanii ji'a wal fuudhanii waggaa amma ta'e bubbulanii rooguma dheeraa. Inna gaama miti. Mucaan caatii nagadaa waggaan 20 itti murtaa'e magaalaa Kaartuumitti namaan beeku hiriyaa kiyyallee ture. Haati manaasaa gaafsana mana jirti. Mucaan waggaa 2 hidhameennaan kun asindee bu'ettee heerumte. Utuma nekaa qabdu wallaahi billaahi dhugaa rabbisiitti waa. Adillee har'a biyyan jira alhamdulillah lola sana keessaa ba'e. Amma heerumtee Suudaanitti heerumte sanu lammii Oromoo yookaan immoo lammii Itoophiyaa kan tuutee baruudha bara. Gaafa kana amma fakkeenyaaf warra Ammadaa Masarii milishaa biyya lolaa kanuu intiniin sun diigamee manni hidhaa sun atillee yookaan beektu ta'a manni hidhaa magaalaa Kaartuum diigamee hundi namoonni sun hidhaadhaa yaa'anii abbaan manaasii sun illee bahee dhufe bara. Gaafa sana haati manaa isaa heerumtee jirti. Dhagai waggaa 20 bartaa'e. Maaliif isin jechuun wal jedhe? Walaaqee lambii fakkeenyaaf. Wanti kaaftee yoo jaalalli hin jiraanne namni walii wajjin jiraachuun jabaata akkamitti jedhe? Amma fakkeenyaa anii fi namni tokko kaanee wal jaallannee jaalala keessatti tidaarii keessattii fi jaalala keessatti maa inni beektaa gaafa dhaqxee gaa'ela keessa galte waan ati wal dandeessee namooma jira biyyooma jira firooma jira siigalee waan dandamattee walii wajjin jiraatutu jira fayyaan jira dhukkuba jira siigalee ijoolleen zamanammaa wallaahi irra guddaan bultii sadii kufaatee jennaan daay kutte irra guddaan isin jedha. Waarki yaala kanaati immoo akka Awurooppaatti baay'ee na tola tidaariidhaaf jechaadha. Maaliif? Akkuma inni bareedduudha. Maqaan inni qulfii qaba. Inni keessanii qulfii qaba bareeddu. Inni keenya qulfii hin qabu. Kutee bakka. Hin qaba dhugaa. Awurooppaa keessa seerri isaa seerri haadha manaa Ameerikaa jedhe Awurooppaa jedhe unkaa dhiisi mirga abbaa keetiin waamamuudha mirga hin qabdu. Heerumta miti maqaan kee farajiin jijjiirama farajiin Yoosifuudha. Abbaa keetiin waamamuudha mirga hin qabdu. Abbaan si dhaleen mirga hin qabdu jechaadha. Akka amantaatti yoo deemne immoo intala wasiila keetii fuudhu jedha. Amantaan Islaamaa walirraa fagoo nama hin beekne fuudhuu dhiisiti intala wasiila kee fuudhu jedha miti. Okay. Ni jedha amantaan akkasi. Nuti dogoggora malee nuti akka barbaanne deema malee. Fira intala wasiila keetii fuudhu. Galtu amma namni amanee biran bulfatu ijoollee fira. Hin beektu ati duri kun namni keenya ollaayyuu nagaadhaan wajjin jiraata amma ijoolleen biyya arabaatii galu wal bira buluu nafeera jedhati. Ani waa'ee haadha manaaf abbaa minaa seerri Awurooppaa baay'ee natti tola. Maaliif yoo jette taate akka gizee tokko shari'aan jedhan akkuma hojiidha.
hojii kontiraata yoo qabaate taate kontiraata kuma Faraj maa farra fi ijoollee faraj maa fi ijoollee dogoggorsiifte isii injiru adda jedhamnaan goolgee bultu sitti bika injiru jedhamnaan ol darbuun injiru jedhan warrummaa gidduun adda injiru jennaan agabuudhuma kee bulta goolgeetti malee waa inni oduu achitti oduu ijoollee mana farsootii fi oduu ijoollee ani oduu haalaasitti baay'ee ijoollee mana farsoositti maan jedhu bar ijoollee saarakii kufanii barkii irra taa'uun ani isa siin hin jenne waan dhagee tokkoffaayi islaama ta'an namni tokko islaama ta'e taate adaba qaba namni islaama ta'e wanta kana gadu hin jiru kan jimaati kan jimaa dhabee kan baraatuu fi kan xuuxuu waan ashiishii kana xuuxuu sakkaruu kan bule taate akkamitti mana siin seensisu gurgee bulchitu biyya keenyatti illee gulgee bula karaarra ciisaa bula rakkoon hin jiru jechaadha seeratti biyya keenyatti gulgee bula haraamaa kan haraama lammaffata seerri Awurooppaa keessa haadha manaaf abbaa manaatii kan natti tolu keessaa haa ta'u ishii kanumaan fudhannee irra sammaa seera biyyattiitti namoota gulgee bulan hin ilaalini namoota sakkaree gulgee bulu mana farsoo oolu mana kan xuuxu jirti beektaa Awurooppaa keessa rakkasni maanni jecha kamirii rakkasa Awurooppaa keessa wanni nan si gaafadde akka deebiti kan tinaa deebistu jarumti islaamaa fakkeenyaa walitti muufatana ilmi namaa walitti muufata didaadii keessatti sigalee namni yeroo hunda fedhiin qabu amantaan keenyas immoo deeggara wanna kan dhaggeeffadhu amantaan keenya gaafa dhalaawwaa hin feene dirqisiis hin jiru miira sii kakaasu gagammachiisi miira sii kakaasu barbaadii jedha malee keetii jedhameef dirqii wanni ta'u hin jiru amantaan hin deeggaru wanna san sigalee yoo feeti sana booda halkana otoo sa'a 12 qabda sa'a 12 kana keessa jireenya dabarsite fiddee fuulduree qabdee gagammachiifattee akkasiin dammaqxu gochuudha malee humnumaan waan hin taane fayyadamu amantaan isin eeyyamu garuu kan isin jedhaa jiru akka seera biyya sanaatti mirga qabu miti akkama jennetti akkuma sakan sakkaaraamii sanatti iyyuu innumti nagaa wanti kuni oduu miidiyaarra oduu ijoollee naamna keessan jirra oduudha biyya kanatti tokkoffaayi mirgi shamarranii dhiiraas ni eegama jechaan shamarran umrii 18 gadi yookaan 20 akkas handarajiitti yoo buute taate edhaa dhiise kan nama ajjeese waggaa 12 waggaa 18 kan nama ajjeese illee yoo shamarran waggaa 18 gadi yoo gugdeette taate yoo isiin illee qaamatii bante taate yoo itti tuqxe taate ati waggaa 20 waggaa 23 ni bakka inni kee mana maadhaati dhiise kan biraa jecha du'a wayye sarara nama ajjeesuu kee wayye seera biyya kanatti immoo kanatti tolu haadha manaaf abbaa manaa jettee seera biyya kanaan wal fuunaan isiinis deemi jechuu hin dandeessuu rakkoodha maaliif gibira kaffalte waggaa 4 gibira sii kaffalte maallaqa sii kaffalte dhimma isammati jette ganni dhimma faayidaatu jara hudhee qabeeka isammati jette irratti seerri biyya keessaniitiif kan Ameerikaa waladda jechuudha amma fakkeenyaa warri Ameerikaa seerri addunyaatti seerri tokkuma akka biyyoota guddatanii seerri tokko miti sammati dheereen durbinis wal qixxeedha jettedha ani immoo maalan jedhe beektaa Ameerikaa idimee likkii kuutiin dhufu amma gaafa mirgi dhiiraa kan saree caaluttiin jedheen maaliif wayette kan sareetu caala mirga dhiiraa kuni seera jaraarra jira ani hin sobne maaliif sareetu caalu biyya addunyaa kanarratti bineensa caala sareen kanaaf antiin jedhe ijoolleen sadii tokkoffaarreerti dhalaan lammaffaarreerti sareen sadaffaarreerti dhiirri afuraffaarra jira jedhan faayidaa maalii maaliif jedhii kana natti miqa sareen amanamaadha biyya siitiif maaliif daangaa biyya sii eeguudhaaf waan ajaa tokko biyya sii keessa qulqulleessuudhaaf nama caala sareen amanamaadha nan hubadha sareen amanamaadha lammaffataadha biyya Awurooppaa kana ijaaruudhaaf tokkoffaarra kan jiran biyya ofii ijaaruudhaaf tokkoffaarra kan jiran akka giidoon jaraa da'iifa ta'us shamarran dhiiraa giriiniiti kan hojjetanu dhiiraa olii kan hojjetanii biyya ofii luka tokkoon kan dhaaban waa hunda ikoonomii biyyattii kan qabanii jiran biyya Awurooppaa keessatti shamarran nuti Afrikaa maaliif gadi bulle yoo jettee ilaalte taate dhiira keenya ton baagannana shamarran keenya immoo carraa kana hin argatan kanaaf amma fiddeetta dhiira keenya ton baagannana shamarran keenya immoo bootaan qaban Awurooppaa kana keessatti bootaa gurguddaa bootaa ismaartii biyya kanaaf barbaachisa kan jedhamu irratti kan qabatee jiru shamarran kanaafi shamarran giidoo hin qabanu sammuu ni qabu baratanii jiru dhiira caala kan barnoota qabu shamarran Awurooppaa keessatti jechaadha dhiira caala kan barnoota qabu shamarran aqimiin jaraa da'iifa naagale amma fudheera naa fiddeetta maa inni beektaa
akkati jette waan sana wal qabsiifamee godhamee jechuudha. Maaliif ilmi dhiiraa waa dandamachuu danda'a, waa hundayyuu dandamachuu danda'aadhaan wal qaqqabataa jechuudha akkamatti jette. Gara Afrikaa gidee dhufu immoo daa'ima yoo jette daa'imni duudhaadha. Waan itti kennite humna hin qabu. Saa. Dhiira yoo jette fudheera. Miti kana akkamitti nama keessa buuftu ala fuuldura isaa ilaaltu waan badaa wayii fakkaata argite. Maafan kaase beektaan akka kun dhufuufan akka kun tuqamuufi sii galee namni keenya amma akkamitti ilaala akkamatti jette hambaa gananummaa jira biyya keenya keessatti jechuudha. Dhiirri akkamitti akkana xignaata, dhiirri akkamitti akkana gadi bu'a jedhama miti fakkeenyaa jechuudha. Garuu kabajni inni kan amantaatiin immoo al tokko gidee wal bira fidu rakkoos qaba. Haqa walitti muudha. Rakkoos qaba jechuudha inni sun. Amma fakkeenyaa akka nageetti yeroo baay'ee gideen dhaga'u mirga qabdi bakka amma fakkeenyaa mirgichi sun Itoophiyaa illee tuqeeraati amma tuqeera. Maa kun ijoolleen durba wanti isin amma nu aadaan keessuuf waan biraa miti waan dhufee nu bira galeedhaaf. Nus akka ammateetti hambaa gannanummaa barbaanna jarrinis hin bullu jetti kuno torbeen ga'u xiqqaa si gooti. Miliyoona fudhattee deemti. Biyya kana keessatti dhiira caalaa shamarrantu dalagata mana ofii jiraachuu. Shamarrantu dhiira caalaa mana ofii jiraachuu irraa shamarran isii kamtu hojjetu beektaa isii Afrikaa deemtee dhuma ilmoo godhattee maallaquma taattee nyaachuu barbaade isiin Afrikaatti kan eenyuun itti asuuku ilmoo dhuma qabaattee teessee nyaachuu barbaade mataa wiikii bitataanii isinii bitatan. Isiin faranjiyoo umrii 18 jalqabdee soorata isiitiif hojjetti waggaa 65 hojjetti. Siyaasa qofa xiinxaltiin siyaasa namichattiin kun jabduudha wallahi farajittiin kun sheekas maashaallah aleek gurbaan siyaasa qofa tolikaa qofa hojjettan siyaasa wallahi galatu waan danuu sirraa baranne.